Ashama akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa salaamtaan keenya lafa jirtan maratti sinagoo jechaa oduu kan isinitti himu anu Umar Sabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee kallattii daangaa Affaariin hidhattoonni naannoo Affaar ganama har'aa ilmaan Oromoo ooyiruu isaanii bobbahanii dalagataa jiran irratti dhukkaasa hamaa akka bante mirkaneeffannee jirra. Lolli kun karaa ganda Murjaan jedhamu yoo ta'u miidhaan qaqqabe gama Oromootiin hin jiru jedhame. Namni irraa dhageenyi kun akka jedhutti ilmaan Oromoo sodaatanii lafa isaanii akka hin qotanneef kana godhaa jiran jedhu hidhattoonni Affaar kun. Uummanni keenyas akka of hin daganne dhaamsi darbee jira. Aanaa Arxummaa Fursii ona Arxummaa daangaa Affaaritti kan dhiyaattu gammoojjii Roobsee jedhamu keessatti PP raayyaa ittisa biyyaa buuftee ilmaan Oromoo Affaarii fi Walloo jedduu nigdii sossoohan dhaabanii sakatta'anii kaanis shaneef nyaata geessaa jirtu jedhanii doorsisaa akka jiran jiraattonni madda nageenyatti himan. Akka guutuu Oromiyaatti bilxiginnaan duula galmee raayyaa ittisa biyyaa dirqamaan jalqabdee jiraachuun gabaafame. Akka gabaasni bahaa jirutti aanaa tokko irraa yoo xiqqaate namoota 250 hanga 400 dargaggoota kolleejjii fi yuunivarsiitii adda addaa irraa eebbifamanii hojii dhabanii jiran dabalatee qeerroo hedduudhaan maqaa hojiitti isin galchina jedhuun duula leenjii waraana Tigraayitti erguuf dirqamaan galmeessaa jiru. Galmee kana milkeessuuf mata duree hojii dhabaa xiqqeessuu jedhuu fi tola ooltummaa jedhuun irratti mareen uummata aanaalee Oromiyaa hundatti kaabineen PP dirqamaan uummata walgahiitti baaftee ilmaan keessan fidaa galmeessaa jechuun kaabineen PP waraana fudhattee goolaa jirti. Dhaamsi darbaa jirus hadaraa ilmaan Oromoo Tigraay hirbaata allaattii tahuuf hin deeminaadha. Uummanni Oromoo hojjetaan mootummaa dargaggoonni barattoonni barsiisonni abbootiin gadaa abbootiin amantaa miidiyaan Oromoo hayyoonni daldaltoonni fi qotee bulaan hundi qaamni ilaallatu hundi qeerroowwan dhaloota haaraa egeree biyya kanaa dhaaluu fi guddisuu danda'an karaa malee lola Tigraayitti hirmaatanii akka lafarraa hin dhumne akka gorsitan ilmaan keessan du'a irraa baraartan kabajaa fi ulfinaan waamicha Oromummaa isiniif goona ergaan jedhu darbee jira. Akkuma asiin olitti kaafne godina Jimmaatti guyyaa har'aa PP'n magaalaa Jimmaa bakka bu'aa qeerrootti isin dhiibbaa gochuu dandeessu jette. Uummata walgahii waamtee ajandaa walgahichaa dargaggeessi naannoo Amaaraa 15,000 raayyaa ittisaaf galmaa'ee osoo jiru naannoo Oromiyaatti dargaggeessi waan galmaa'uu dideef tokkoon keessan mataa matatti dhagahamtii keessan fayyadamaatii nama 17 fidaa galmeessisaa jettee uummata dirqisiisaa jirti. Akka dargaggoon Oromoo jedhan dhaqii gowwaa kee barbaadi qeerroon ristii siif deebisu waraana kaayyoo hin qabne siif lolu hin jiru jechuun didanii jiraachuun gabaafame. Bakka bu'aan qeerroo fi qarree inni dhageettii qabu falmaa saba isaatiif bosona seenee kaayyoof lolee ajjeesee wareegama kaffalaa jira jedhan. Caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo isa magaalaa jiru biltsiginnaan eessa abbaa isheetti beekti inni magaalaa jiru siluma of himu hojii isaa dhoksaan hojjetee dirqamaas bahataa jira. Qeerroo fi qarreen Oromoo waamicha falmaa hidhannoo fi awwaatuuf tokkichi waboo jalatti waraanan taaligamuun falma kaayyoo fi akeeka dhugaa kan Oromiyaa walaboomte ijaaruuf waboon itti jiru tumsuu qofa tahuu firris diinnis beekuu qaba jedhan qeerroon Jimmaa. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed dhukkaasa dhaabuu addatti mootummaan federaalaa torban lamaan dure murteesse kanneen irraa galeenii fi bu'aan hin fidne jechuun himan. Ibsa roobii ganama baasaniin karaa ulawwan deeggarsa namoomaa darbuu humnoonni TPLF amanamoo ta'an lola gaggeessaa jiraachuu fi TPLF daa'imman lola keessa hirmaachise jechuun himataniiru. Juntaan diina Itoophiyaa ta'uu mirkaneessinee jirra. Kanaas uummata keenya hunda qindeessinee ni buqqisna jechuun waakkatuu eegaa jira. Ibsi muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniin kennan kunis yeroo humnoonni Tigraay gama kibbaa fi lixaan bakkeewwan nuuf malan jedhan to'achuu fi lola gaggeessaa jiranitti dhagahame. Kibxata adoolessa 13 bara 2021 akka gabaasametti humnootni loltoota federaalaa lolaa turan kibba Tigraayin magaalaa Allamaaxaa fi Koraam to'ataniiru. Naannoo Amaaraa ibsa guyyuma wal fakkaatutti baasen bakkeewwan naannoo Tigraay naannicha daangessuun lolli nutti banamee jira jechuun waakkataa turte. Guyyaa har'aa lammiileen Itoophiyaa 2,042 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'anii jiru.
lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti argaman gara biyyaa deebisuuf hojiin qindoomina qabu hojjetamaa jiraachuutu gabaafamaa jira. Dubartoota 229 fi daa'imman 136 dabalatee waliigala lammiileen 242 gara biyya isaanii deebi'anii jiru. Deebitoonni buufata xiyyaaraa Boolee idila addunyaa wayita ga'an simannaa taasifamuu fi ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun har'aaf qabannee kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu dubbisuun kan isinii waliin ture Anumar Sabaati gama teeknikaatiin Mu'ee Callaadha. Oduu birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.